Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Aastaachuuf hundaafu. Egaa akkuma beekamu DV'n 2024 eegalee jira. Guutuu eegaltanii jirtanii. Meerra viidiyoo gabaabaa tokkoon isinii hojjedha. Innis DV kana akkamitti akka goonu. Jalqabaa biroozarii ni banannaa. Fakkeenya tokkoon hojjedhee isin agarsiisa. Warri as jalatti chaanaalii kana jalatti Aastaachuuf subscribe godhan subscribe akkanaa gootan isin gaafachaa. Walumaan haatti seennu jalqabaa ni banannaa. Erga biroozarii bananneen booda DV 2024 registration jennee itti barreessina jechuudha. DV 2024 registration jennee itti barreessina. Fakkeenya nama tokko galmeessinee waliin naannoo electronic diversity visa program kan jiru kilik goona. Isin booda yeroo kilik irra gootu maal si fida? Foormii galmee kan itti aanu jechuudha. Foormii galmee kan itti aanu si fida. Fakkeenya nama tokko galmeessinee waliin ilaallaa jechuudha. Isarra seentaa being entry kan jiru irra kilik godhuudhaan seenta. Achi booda waan irratti si gaafatu kana keessatti barreessitaa jechuudha. PhD YN submit jettee seentaan akkanatti si fida. Inni sirrii isa kana ammaa asirratti namni galmeessu yaanu last family name isa jalqabaa irratti maqaa akaakuu, isa chaanuu irratti maqaa abbaa sanii nama sanii fi isa dhumaa irratti ammoo maqaa abbaa nama galmeessinuuti jechuudha. Last family name last family name jechuun maqaa akaakuu ta'a. Maqaan akaakuu nama kanaa kadii qubee guddaan barraa'u qaba ammaas akka jiranitti guutumaan guututti qubee guddaan akka barraa'u Kadiir akaakuun isaa Kadiirii inni Abdi jedhama. Abbaan isaa immoo Muhammad ta'a. Saala jeendar jaani filattaa dhiiraa. Taansitaa bara dhalootaa birth date irratti maal ta'a? Namni warri lakkoofsa Itoophiyaa beeku aad godhuudhaan biroozarii san kaalendar konvertarii jira. Kaalendar konvertarii jira. Kaalendar konvertariin kun lakkoofsa Itoophiyaa gara Awurooppaatti si jijjiiruudhaaf karaa salphaa ta'een maaliif DV irra kan guutamu akka warra Awurooppaatti. Akka warra Awurooppaa waan guutuuf Itoophiyaan kaalendar konvertar meetaa app jee jira. Achirra kilik godhuudhaan amma namni kun akka foormii guutuutti akka lakkoofsa Itoophiyaa beekaa. Saniifuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sanii 20 1977 kan dhalate. 1977 waan dhalateef akka lakkoofsa Awurooppaatti ofuma isaatiin namni jijjiiruu jechuudha. 1977 konvert ennaan konvert erga jetteen booda akkanas si kaa. Thursday June 27 1985 dhalate. Achi booda Thursday June 27 1985 jettee guuttaa. Teguta Jimboda city where you were born netti iddoo dhalootaa yookiin magaalaa jechuudha. Nama kana as ture Harramillee achiin booda country
where you were born bakka turratti biyya dhaloota keetii Itoophiyaa jechuudhaan guddaa biyyoonni as keessatti hin hayyamamnee ni jiranii as keessatti ifiifuu siin ba'anii itti aansuudhaan footoo nama kanaati. Asirra footoo irratti footoo ediit godhuu irratti namaan fudhatu nama yeroo baay'eedha. Saniifuu footoo akka itti ediit godhan viidiyoo itti aanu irratti isin agarsiisa. DVdhaan footoo ediit godhuun karaa salphaa ta'een ni jira. Karaa salphaa ta'een footoon isa kanaa nuuf fudhata. Achi booda mailing address yaa in case iddootti jechuu akkasii itti guutaa murtee isaan gaamma naannumaatii jirtu waan kana siitii jaa siitii yoo fedhe Adaamaa jechuu dandeessa. State Oromiyaa postal koodiin kan naannoo Oromiyaatti galchita. Kaawuntiriin Itoophiyaadha. Itoophiyaa. Country where you live in today biyya irra jiraattu jechuun Itoophiyaa. Biyya irra jiraattu Awurooppaa yoo ta'e Awurooppaa keessaa Ingiliz yoo ta'e Ingiliz lana Faransaay yoo ta'e Faransaay. Bikka feetetti guutuu dandeessa garuu bikka itti jirtu bikka amma namni kun jiru Itoophiyaadha. Foon nambariin nama kanaa foon nambarii Itoophiyaati. Akkanatti guutaa imeelii qabaachuu qaba. Imeeliin dirqama jiraachuu qaba. Imeelii nama kanaa imeelii yeroo saniif waan hin guutiniif kanuma hootiin guutaa fi imeelii dabalataa waan hin qabuuf jecha imeelii dabalataa waan hin qabuuf jecha kanuma hootiin guutaa fi jechuudha. Imeeliin sirriitti guutamuu qaba. Maaliif yeroo yoon bifi carraan kun isiniif milkaatee kanaan isin yaamuu waan danda'aniif asirraan yoo bilbilarraan sirkachuu baatan imeelii sirrii ta'e guutuu qabdaa jechuudha. Kana guunnaa aansuudhaan maal si gaafataa? Sadarkaa barnootaa what is the high level education you have achieved today jaa. Primary school to yote primary school high school no degree take kasi high school degree jaa kana yeroo sanitti inni high school no degree irra jira. Fuudhe moo hin fuune what is your current marital status jaa. Hin fuune namni kun fuudhe yoo ta'e maatii haadha manaa kanaan ragaa guutuu qaba jechuudha. Number of children zero dha. Maaliif waan hin fuudhiniif akka gaffixee ma kana guutame sanii continue ettan kan sodaan continue ette akkana siima conform godhuu dura ragaan nama kanaa sirriidha isiin jaa kanatti si fudhatee step itti aanu irratti submit siin jechuudhaaf. Then namni Kadir Abdii Muhammad jedhamu kun Abdii Muhammad Kadir inni maaliif faranjiin akaakoo irraa waan jedhamuuf akaakoo dhufeeti maqaa nama sanii tuqee maqaa abbaa itti aansa jechuudha. Saniifuu ragaan isaa sirriidha. Kana laallaa sirrii guunnee submit jettaan dhuftee step dhumarratti erga submit jetteen boodatti akkanatti confirmationiin kun success nama kanaaf galmaa'ee jira jechuudha. Nama kanaaf galmaa'ee jira karaa sirriitiin success inja kanatti success inja DV 2024 submission confirmation entry received success jira. Saniifuu amma wanni iccitii ta'uu qabu lakkoofsa kanaan yeroonii fi May 6 2023 irraa eegalee ni banama. Bahuu fi bahuun dhaba diivichaati. Confirmation number 2024 eegaloona kana sirriitti iccitiidha. Ni print ni taa'afi nama kanaa fi eeggatee yeroo san lakkoofsa kanatti galchee ilaala websaayitii irra jechuudha.
nama maatii qabu haadha manaatii hojii guutan immoo viidiyoo itti aanu irratti niin hojjedha. Har'aaf kanumaa galatoomaa waan daawwataniif warri maatiin aan ta'in subscribe like share kan hawwatan ninja chaanaalii subscribe naa godhuun bu'aa naa qaba waan ta'eef subscribe naa godhaa galatoomaa.